Abbaan gadaa Gujii duraanii Aagaa Xeenxanoo du'aan addunyaa kanarraa boqotan. Walitti bu'iinsi Oromiyaa keessaa jiru karaa nagaan akka hiikamuuf waamichi dhiyaatus mootummaan tarkaanfii olaantummaa seeraa qindaa'ee eegaluuf. Aangaa'onni gamtaa Afrikaa guyyoota muraasa keessatti gara Maqalee imaluuf. Hayyee daawwattoota keenya bal'ina isaatiif nu hordofaa. Abbaan gadaa duraanii Gujii Aagaa Xeenxanoo boqotan. Muddee 13 bara 2015 abbaan gadaa duraanii Gujii Aagaa Xeenxanoo du'aan boqotan. Manguddoon umurii waggaa 78 Aagaa Xeenxanoo akka lakkoofsa Itoophiyaatti jalqaba bara 1990 baallii fudhachuun abbaa gadaa yoo ta'an bara 2000tti abbaa gadaa gogeessa dhaallanitti baallii kennan. Yuumni gadaa kun duudhaan safuu fi aadaan Oromoo akka dagaagu nama hojii hedduu hojjetanidha. Akkasumas barnoonni gadaa yuunivarsiitii keessatti akka kennamuu fi sirni gadaa galmee barnoota saayinsii fi aadaa dhaabbata mootummoota gamtoomanitti akka galmaa'uuf hayyuu adda durummaan hojjetan keessaa kan eeramanidha. Yuumni Aagaa Xeenxanoo bara 1937 Ardaa Bulee Horaatti dhalatan. Mootummaan naannoo Oromiyaa waraana bilisummaa Oromoo irratti tarkaanfii olaantummaa seeraa qindaa'aa fudhachuuf qophiirra jiraachuu beeksise. Hawaasni humnoota nageenyaa wajjin akka hiriirus gaafate. Lixa Oromiyaatti akkasumas naannichatti nageenya waaraa fiduuf mariin aangawoota godinaalee naannoo fi federaalaa waliin godina Bunnoo Baddallee magaalaa Baddalleetti muddee 21 bara 2022 geggeeffameen. Marii kanarratti pirezidaantiin itti aanaa mootummaa naannoo Oromiyaa Awwaluu Abdii tarkaanfii olaantummaa seeraan qindaa'aa amma fudhatamu nageenya waaraa argamsiisuuf xiyyeeffannoon hojjetama. Garicha qulqulleessuufan iddoowwan shaneen harka jiran bilisa baasuuf xiyyeeffannoon ni hojjetama jedhan. Hirmaataan maqaa isaa hin eeramne tokko gama isaatiin hawaasni Iluu Abbaaboor keessumaa kan aanaa Daarii Mucarraa mootummaan kenne kana fayyadamee garee kana loluuf qophiidha jedhe. Kunis kan ta'e mootummaan walitti bu'iinsa naannicha keessa jiru karaa nagaan akka hiikuuf waamicha taasifamu baay'achuu hordofeeti. Muddee 5 miseensonni mana maree bakka bu'oota uummataa Oromiyaa irraa filataman muummicha ministeeraa Abiyyi Ahimad fi gaggeessitoota mana marichaaf xalayaa barreessaniin mootummaan akkuma Tigraay wajjin mari'atee waraana bilisummaa Oromoo wajjin akka mari'atu gaafatan. Oromoon nagaan dhabamuun rakkachaa jira. Ajjechaa fi buqqa'iinsi itti fufee jira. Haalli hamaan uummanni Oromoo mudate yeroo dheeraaf kan tureera. Dhumas waan hin qabne fakkaata. Nagaa Tigraay keessatti bu'ee Oromiyaa keessattis bu'uu qabu. Uummanni nagaan jiraachuu danda'u qaba jedha. Bakka bu'aan uummataa Buzaayyoo Daggafaa. Paartiin Koongireesii Federaalaa Oromoo ibsa ajjechaa Wallagga Bahaatti dhiyeenya kana raawwate hordofee baaseen mootummaan gaaga'ama Oromiyaa keessa jiru karaa nagaa fi marii siyaasaan akka furu waamicha dhiyeesse. Naannoo Oromiyaa keessumaa lixa Oromiyaatti haalli nageenyaa hammaataa dhufeera jedha gabaasni UN dhiyeenya kana baase. Bakka buutonni gamtaa Afrikaa mootummaa Itoophiyaa fi TPLF waliigaltee irra akka gahan jaarsummaan gargaaraa turan guyyoota itti aanan gara naannoo Tigraay Maqalee akka deemuuf jedhan ibsan. Kun kan dhagahame marii guyyaa lamaaf qondaalonni mootummaa Itoophiyaa fi humnoota Tigraay yeroo lammataaf tibbana Keeniyaa Naayiroobiitti wal gahan ture yeroo xumuranitti. Dhimmoota marii keessaa meeshaa hiikkachuun akka jirus ibsameera. Kaayyoon imala isaanii hojiirra oolmaa waliigaltee nagaa qaamota lamaan gidduutti Afrikaa kibbatti wal ta'ame taajjabuuf akka ta'e pirezidaantiin duraanii Keeniyaa Uhuru Keeniyaataa ibsa miidiyaaleef kennan irratti himaniiru. Haa ta'u malee guyyaa imala isaanii taasisan yoom akka ta'e hin ibsin. Miseensi bakka buutota gamtaa Afrikaa jaarsummaa keessa jiran kun gaafa kamisaa ibsa miidiyaaleef kennan irratti jijjiiramni guddaan mul'ataa jiraachuu dubbataniiru. Itoophiyaa keessatti nagaa buusuuf karaa sirriirra imalaa akka jirruuf itti amanamummaa qabna jedhan. Marii gaafa roobii fi kamisa taasifameen dhimmoota irratti mari'atame keessaa waa'ee meeshaa hiikkachuus ni jira. Gamtaan Afrikaa ibsa baaseen adeemsa waliigalteen kun raawwatee waloon irratti hordofamuun qophaa'ee xumuramuu ibseera. Marii guyyoota lamaaf Keeniyaa Naayiroobiitti adeemsifamaa tureen kamisa xumurameera. Qondaalonni Tigraay waraanni Eertiraa ammallee Tigraay keessa akka jiruu fi badii akka raawwataa jiru himataa turan. Dhimma waraanni Eertiraa ammallee turuu kan gaafatan Keeniyaataan akkaataa waliigaltee humnoonni alaa hundi naannoo Tigraay keessaanii bahu jechuun deebisan. Kana duras ergamaan addaa gamtaa Afrikaa Olusegun Obasanjoon gara Maqalee imaluun hojiirra oolmaa waliigaltichaa hubatanii turan. Waliigaltee kanaan dura magaalaa Naayiroobii waraana Itoophiyaa fi ajajaa humnoota TPLF gidduurra gahameen humnoota Tigraay meeshaa hiikkachiisuuf humnoota raayyaa ittisa biyyaa ala jiran erga tokko raawwata jedhan. Waraanni kun waliigaltee nagaa osoo xumura hin argatin dura waggaa lamaaf naannoo Tigraay darbes Affaarii fi Amaaratti ce'ee lammiilee kuma hedduu galaafate. Miiliyoonaan kan lakkaa'aman immoo qe'eerraa akka buqqa'an dirqeera. Sababa waraanicharraa kan ka'e lammiilee miiliyoonaan lakkaa'aman jireenya isaanii danqamee gargaarsa namoomaa malee jiraachuu akka hin dandeenye ta'aniiru.
Hayyee daawwattoota keenya oduu ammaaf qabanne kanuma miidiyaa keenya like, share, subscribe gochuun maatii keenya ta'uu